Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya paartii lammaffaa AutoCAD 3D keenya walitti deemnee jirra. Kun Yoomiif Tech YouTube chaanaaliidha. Kanaaf subscribe live gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Chaanaaliin kun chaanaalii Oromooti, keessumaa chaanaalii dargaggoota Oromooti. Share gochuu hiriyoota keessaniif illee hin dagatina, comment illee nu barreessaa waan sirreessuu qabnu. Kanaaf kallattiidhaan AutoCAD keenya haa banannu. Ani baneen jira kunoo as kana jira, as kana dhufnuuti. Harka waliin ilaallu akkaataatti extrude godhan paartii jalqabaa irratti ilaaleerra. Amma immoo akkaataatti union godhan ilaalla dabalataanii. Kanaaf AutoCAD keenya banannee jirra. Amma kallattiidhaan gara 3D keenyatti jira. New file keessa galla. New file keessa yeroo gartan kenoo akkuma argitanii 3D ACAD 3D irra nu taa'ee jira. Open godhanna ishii kana. Open erga godhane UCS godhachuun dagatina. UCS erga godhane UCSI kan no origin irra keewwachuu qabna. No origin irra erga keewwanne ishii kana orthogonalii keenya banachuu qabna. Kanallee laayinoota kana balleeffachuu qabna. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo akkanatti sirreeffannee jirra. As kanallee jijjiirrachuun dagatina. South East irra keewwachuun dagatina isometric. Kunillee world irra taa'uu qaba. Kunillee yeroo maraa akka hin daganne sirrakkisa extrude yeroo gootan waan sirrakkisuuf warra akkana sirreeffachuun sinirra jiraata. Kanaaf har'a dabalataatiin kan waliin ilaallu yeroo darbe paartii jalqabaa irratti akkaataatti extrude goonu waliin ilaallee turre. Har'a immoo akkaataatti extrude goonuu fi akkaataatti union goonuu dabalataa waliin kan ilaallu ta'a. Kanaaf nu hordofaa isiniin jenna. Objektii nuti har'a hojjetannu piroojeektii ishii kana hojjetanna. Kun objektoota lamadhaa walitti union ta'aniitudha. Kanaaf gara kaasne akkaataatti walitti union godhannu kaafanna jechuudha. Kanaaf kana waliin haa ilaallu har'a. Paartii lammaffaa keenya irraatiin kanaan waliin ilaalla. Kanaaf nu hordofaa isiniin jenna. Subscribe live gochuu hin dagatina. Z direction keenya 52tiin nu laatamee jira. 62tiin nu laatamee jira. X direction keenya immoo 17, Y direction keenya 17 yaada'uu 45 jechuudha. 62 jechuudha. Kanaaf kana kaafanna objektii isa jalqaba. Gara frontitti extrude goonaa jechuudha. Gara frontitti extrude yeroo goonu asiin kana kaasna 62 kana kaafanna Z direction. X direction 17 ammas Z direction meeqaan 62 17 ishii kana bicha rectangle ishii kana bicha hojjenne gara frontitti extrude goonaa jechuudha. Saala salphaatiin. Kanaaf asii kana kun meeqaan 62tiin nu laatame ishii kana 62 laayinii kaafanna as kana sirreeffanna jechuudha. Kana bananneerra. Kanaaf 62 Z direction keenya 62 dheeraadhallee minimize godhachuun dagatina gaafa kana ta'e sirrakkisu. Kanaaf X direction keenya meeqa jenne turre 20 17 turre 17 kaafanna 17 enter. Kana deebisnee meeqa kaafanna 17 kaafanne 62 jechuudha. 62 kaafanna enter. 62 erga kaafanne kun qallattiidhaan as kana finnaa jechuudha. Yookiin 17 laannaa fi 17 laanne achi bakka isaa dhufaa jechuudha. Kanallee qo'e bakka ishii kana dogoggoreen dilete godhannaa ishii kanaas 17 laayinii keenya bira deemne torban kaafannee jira. Escape goone kana maal gochuu qabna? Join gochuun irra jiraata. Kanaaf join jennee axaaffannu callisne. Join gaafa jennu fida. Kanaaf laayinoota joinii godhannu walitti kana warra kana arfan isaanii iddoo tokkotti join godhanna jechuudha. Enter. Join erga godhanne extrude godhanna jechuudha. Kanaaf extrude keenya gara kamitti? Gara frontitti extrude godhanna. Enter. Kan akkuma argitan meeqaan nu laatame extrude godhannu kanamma 62 nu laatameera jechuudha. Olis 62 dalgillee kana 62 jechuudha. Kanaaf 62 laannaafi jechuudha. 62 enter. Kana 62 erga kaafannee booda yeroo baay'ee kana jijjiirradheen fayyadama. Kunillee gurraachesse 62 kanallee kana godhachuun dagatina. Kanaaf ammoo objektii kana itti aanu hojjetanna. Ishii kana hojjetanna. Ishiin kun meeqaan 28 akkana dhufti. Akkana immoo meeqaan 45. Kanaaf kanallee kana kaafannaa jechuudha. Ol meeqa dhufa 45 taate jechuudha ishiin kun. Haga kana 45 as dhufna.
asiin gadis 45 dhufnaa jechuudha kana. Kanaaf ishii kana kaafannee extrude godhannaa jechuudha ammas. Gara kana 28 gara kana 45 jechuudha asiin ol. 40 kana. Kanaaf isa kaafannaa jechuudha. Mala adii bira deemni. Asii kaanee gara kana 45 kaafachuu qabna. Enter. Gara kanaatti gara x direction keenyatti immoo 25 ture. 28 jechuudha. 28 kaafannaa. Enter. 28 erga kaafanne maal godhannaa ol 45. 45 erga kaafanne ishiin kun wal qixa dhufa. 28 tolaanne wal qixa dhufa. 28 enter. Kun kaafanne jirra. Kana maal goona join godhannaa jechuudha akkuma amma. Join godhachuun dagatina. Join dhufne kana join laayinii kana arfan ishee join iddoo tokkotti godhanna. Irra keessan akkanatti yeroo tokkotti gochuun danda'ama garuu. Enter. Join erga godhanne extrude godhanna gara kamitti gara frontitti kanallee. Enter gaafa jennu ofiisaa extrude nu godhachuudha meeqaan. 45tiin extrude godhannaa jechuudha. 45 enter. Extrude goone kunoo kaafannee jirra amma wal bukkee qabnusti. Kunoo ishii kana qobaatti kaafannee jirra maal goona amma move goone union goona jechuudha. Move goone wal qabsiisne ishii kana union goona jechuudha. Isa kana kanatti union goonu seentan agarsiisa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maal gochuu qabna? As dhufnee move godhachuu qabna. Move goone enter jenna. Kanaaf pointii kanaa fi kana kan wal qixa ta'u bakka wal qixa ta'u irratti wal tuqsiisuu qabna jechuudha. Fakkeenya pointiin kunii fi shift tuqneesti anaanneeffanna. Kanatti anaanneessina. Pointiin ishiin kunii fi as kana kan jirtu kunii fi pointiin kun bakka tokko irra jirti. Kanaaf bakka tokko irratti wal qabsiisne kana lamaan maal ta'a? Kan barbaadu objective barbaadu nu laata jechuudha. Kanaaf ishii kana irratti kan specific base point kan jedhu kana irra dhufne end point irratti maal jenna? Click goona jechuudha. Left click sanaa booda as dhufne ishii kana irratti end point irratti maal goona? Ela officially fit end point irratti click goona jechuudha. Kanaaf as deemnee maal taarifannu way shift tuqne akkana naanneeffannu jechuudha. Argitanii kun amma nu dhufee jira. As dhufne ISO south east irraa keewwannu. Kun akkuma argitan kan wal qabsiisannee jirra jechuudha. Kana wal qabsiisannee jirra amma objectiin keenya wal fakkaata. Kana fidanne objectiin keenya amma kan hojjetanne faana kun tokko ta'eera jechuudha. Kanaaf kaafannee jirra maal gochuu qabna amma union gochuun nurra jira sababiin isaa wal waan gadhiisuuf. Amma kana save gochuu barbaanne wal gadhiisa fakkeenya wal gadhiisa. To kan akkana butuu barbaade wal gadhiisa waan deemuuf kana maal goona as dhufne union godhannaa jechuudha. Union kanaaf kana irratti click goona enter jenna union ta'eera amma kun adda baasnee move gochuu dandeenya to move gochuu yaanne wal qabatee move jedhama malee enter qofa move ta'uu danda'u. Kanatti move goona jechuudha. Kanaaf sinillee kanatti hojjechuu dandeessa. Paartii lammaffaa 3D tutorialii keenya kana fakkaata. Dhuma irratti garuu save gochuun sinirra jiraata. Faayila qabdan kana control press jettanii sanaa booda faayila iddoo qabdanii anamma desktop irraa qabaa gara desktop deeman AutoCAD 3D kan jedhu jira sarratti save godhadha. AutoCAD 3D kan jedhutti save gaafa godhadhu kunoo kanatti save naa godha kan dura save godhadheera. Kanaaf kan save godhachuun dagatinaa daawwannaa keessanii baay'ee isin galateeffannaa galatoomaa isin jenna. Subscribe live gochuu hin dagatinaa yoo YouTube channel jajjabeessaa nu guddisaa isin jenna nagaatti.